Maddamoon keessa waan barbaadeen godhu ani hin barbaadu. Nama meeqa sirra jira isaa? Tole. Namni tokko nama dhibba caalataan hamiin jedhamu kun wiyyiit marii jedhama. Wiyyiitee sinirree yaada keessan akka irratti arrabsoo osoo hin taane aaduutu amma ijoolleen aaduutu ajjeesisisoodha warri jettan baay'een jirtu garuu no. Maaliif ennaan? Waan biyya akka jedhamu tokko. Amma iddoo isaatti waraanaan kan faliisin jechaadha tokkos jedha. Akka inni gadi torbee tokkoof akka nudduu isaatiin hin teenye goota akka maadaa isaa baatee adeemu. Okay, warra silaa soolanii hin deeggartan dhalataa gumusmoo wallaggaadha soolan dhalataa gumusmoo aanni qosa akkasii dhaaba. Amma warra silaa soolanii gargaartan abigoon agaraafam warra jettan lakkoofsa tokko barreessa. Hojiin abigoo sirrii miti warra jettan dhaggeeffadhaa. Anatee akka nama tokkotti nan aaran maaliif haadha manaa kos dhabee akka inni nama tullee na yemmu kan tokkummaa tokko barreessaa hartu. Ante hunda isaanii si deeggaraara waaqi. Hiree Oromoo. Tokko barreessuu jechuun reebsisii. Qaxaqqasiisiitiin nu argisiisiidha. Lakkoofsa tokko warri barreessaa hundumtuu gara lama warri barreessitan nama muraasadha. Tokko bakka ana bira meeqaa 197 irra ga'e lakkoofsa tokko warri barreessu. Bakka asii akka jirtu tokko barreessaa uummati. So abigoon maalidha jechuudha walumaa galatti murtoon kun itti darbeera jechuudha. Waa meeshaa ishee jirti ishee maa bilbilan kaastu qoy. Abigoo waamaa live irratti amma live agalu walittiin ituu kon qotaate soolediin gaddu. Inufti yooni waans geemii akka warrati naaf falmaa jirtu yooni. Ani jalqabumayyuu jechuudha jalqabumayyuu mucaan kun siintaa ture sitti waan ture nan beekan. Mucaan kun kan biyya galtee ji'a tokkotu lafan taa'in mana bargadiidha kan eenyu wajjin abigoo wajjin live irratti agarre bar guyyaa lama live irratti nagarreeti. Am gaafa isaa xabi sunnaa ta'uu didi. Madaalamin naa ajjeesu Gabreelin naa galaafatu maaloo sooleen yoomin jee jettennaan gaafa uduu jettan jedhiini dhiisii tanamuu sirriitti naan qaba akkamii sirriitti naaf qabadhu jedhee kanaan cufne isheenoo yenna fudhattu nan ajjeesisa miti sinii galee sinitti himaan jira nan ajjeesisa osoo hin taane doolaara 100 wattaaddaruma warra viidiyoo naa hojjechaa turan argitanii jirtan. Isaanumaaniin amma isheen duutee fincaan ishee surree ishee keessatti yooni maalii ati qubna gara naasaa jira birrii maal sii godhaanuu meeqa barbaadda nan kenna meeqa barbaadda gwaaddenyoota qabdaate achi. Doolaara 1,000. TV sibbanan ergaa ati ijoollee sanaaf ergitaa ana sibbanan ergaa 200 bakka. 200 reebsinaa. Ani si jamar quality keenya kan buusin ka dhibban jedhi maan hin dabbara bira. Dhibba jechuun doolaara yooni. Nan ajjeesisuutu ta'e doolaara 1,000 ajjeesista. Dhibbi gaa udduushe garafsiisuuf dhibbi gaa. Geeffadhaa yaasa isa dhugaa keessaan dhugaa sitti maayoon keessaan mucittiin kun waan isheen hojjechaa jirtu sirrii miti bilbila ishee naa kennii jedhan. Meeqa ta'aniiti lakkoofsan qaba bilbila ishee qofa ergiina jedhan sii galee. Qo'aa obsaasinii intala hin jaallate taanaani rakkoon hin jiru. Isaan ala garuu maqaa koo balleessarra deddeebi'ee si'a lamatti meera amma si'a sadaffaa amma deebi'anii dhufanii natti mani jennaan sayyummoo nama tokkorraan nagaa miti nama garaa lamarraa nagee gwaaddenyoota kun namuma tokkorraatu nagaa ta'e soba'an jea sii galee nama garaa iddoo garaatti nagee lama sadaffaa. Patrooni kudhan ta'uu warri si gaafatan. Inni namni maal ajjeesuun isaan naannoo isa biran geenyu maal qomcheetu isheen taate hun ajjeesnu kana garuu selo komcee natti fakkaatti gurbattiin qaxanqaxne yoo ani surree yooni ani surree koon baasa ilana ragaa nama meeqa jirtu na bira nama 640 wayiiti jirtu warri irratti teessani malee jechuudha.
Abbigoo mana cufaatti hiisisee ani harka ishee asitti hiisisee liivii irratti taa'ee akkasintuma akkas godhaan jedhu taanaan isheen tufe kana narraa zimmeedhaatiin alaa harki soolan eessa akka ga'u abbitoo irratti argitu jechuudha. Sijjammar dhageeffatu namoonni baay'een shakkaa turan yeroo poolisoonni viidiyoo hojjetan maachaa turan isin gaadhan inni raafadhan illee jechuudha. Mucaan kun bilchiginnaa ta'e nyaanchichaa turan. Maaliif jennaan wattaaddara mootummaatu viidiyoo dalagaa fi jira akka midhaan jennaanani maybe hin balasa deetee yoon beeku kan na gurgurachuus dandeessi nan sodaadha deemanii waa'ee kiyaasoo sodaan deeman dhiise. Walitti dhufeenyi keessan maalidha mee isaan hojjetu? Ayidoon yooni ani akkasumatti namni uummanni dhaggeeffatu namni tiiktookiin soolan jalaa gubatee fooloo taasisanii jalaa gubatee fooloo taasisanii zimmeedhaanii afaana jaanjaanii ijoollee Oromoo malee namni biraan jiru dhaggeeffatu. Sabni kun baay'ee na jaallata. Si galee hammi na jibbitu amma xiqqoodha. Na jaallatu waan inni hojjedhurraa dhugaa ani dubbadhurraa kan ka'ee jaalala naaf qabu. Isa dhugaa sitti himamu. Si galee soo ijoollee kana viidiyoo tokko hin beeku ijoollee naa hojjetani kan dhugaa waaqayyo tokko isaan hin beeku. Ofumaa naa hojjetan ijoollee sanarree ba'aatii viidiyoo hojjedhaatu hin jedhee akkana beekaniif nan beekne isaan ba'anii sitti himuu danda'u. Si galee ofii keeyyuu viidiyoo sana jala galtee fooloo isaan gootee soolan maalidha isatu viidiyoo hojjedhu si jedhee moo maaliif hojjettette yoo gaafatte isaanu sitti himu jechuudha. Amma soolan nama akkamii ta'uu koo har'an dubbadhee miyyooni abbigoo hiisisee mana onaa keessattidha. Mana onaa keessatti hiisisee harka ishee miila ishee gamaaf gamanatti akkasittiin fannisanii lafa ishee dhaabanii jechuudha. Fuula isaanii ofii isaanii oskatanii ani abigootiin hin tumsiisu taanaan. Kanammoo asirratti liivii irratti viidiyoo hojjedheen abigoon sa'aatii akkasitti hidhamee jira natti hiisisee sa'aatii akkasitti hin dhufaa miidiyaa korratti koottaatii ilaalaa jedhee nama 10,020 teessiseen ilaalchisu taanaan hin homaan haasa'e. Maayadhaan beektaas jedhaa erga bilchiginnaa miti humna kamiin kana gootaas hin cichaaroos jedhaa. Ati eenyu caaltee eenyudha jechaa jiru? Thank you jedheen. Wanti birriin hin goone yooni. Ani bilchiginnaa miti. Bilchiginnaas hin deeggaru. Bilchiginnaa faanas waan hin hojjedhu tokko illee hin qabu. Ani qulqulluu ilma sabboonaa ilma oromtichaa ilma hobooti ani sii galee. So sagana kanumaan hin jiru hasaantu bilchiginnaa waan ta'es bilchiginnaan Oromoodha. Addi bilisummaa Oromoos Oromoodha sii galee. Lamaan Oromoof hojjenna jedhu. Kan Oromoo miidhu jira, kan Oromoof immoo seeraan hojjetu ni jira. Si galee isaa anatti ni himan. Umurii koo guutuun keessatti dabarse waan ta'eef. So utuun isaaniin deeggara ta'e ani yoona kanaas hin jiru. Galeema akka obbolaan ko tiiktokeroota famasoota birri miliyeenaan lakkaa'anii guyyaatti ta'anii hojii meeqa hojjetanii galee hojjechuu nan danda'a. Si galee hojjetadhee isaan faana hojjechuu nan danda'a biyyatti galee. Yoon ta'ee jechuudha. Ta'us immoo namni na dhowwu hin jiru. Yoon ta'uu barbaade garuu sana miti nama garaa bulu nama birriif olii gadi fiiguu maraatu Oromoo gurguru miti si galee soo kana kanumaan hin cufaa qarshii kiyyaanii abigoo hiisisee manatti amma hin jirtu sheeditti godhi waami. Sheeditti godhi ani maadha yooni ila abigoon na laalaa ija guutuun afaan anaasu durumayyuu. Dr. Galatoma, thank you. Dr. Nuruddin, thank you. Okay, guys, hundi keessan abigootti sheerii godhaa. Abigoon dhimmi kun iturraan ga'een dhufe nu harka harra'uu qaba. Maaliifi akkuma agartanii sooleen miira keessa waan silkii bilbila jaallatee kenneefi maal haadha kee barbaadda kanarra kenneefiimi maal abbaa ishee isheen maqaa koo ijoollee biratti deemtee soodanii akkas jettee isheen odeessitu dhiisii hedhe si'a 2-3 didde sammoo waan hin goosisu immoo anatu beekaan jedheen maal abbaa kee barbaadda kanarra. Ndaamas jala nu arrabsiiseera. Maal jedhaa beektaa koomentiirra soolan. Namas dandee surrii mudhiitti ni dhanneetu dubartii namaa jaallata jedhanii as jala kun maal si gargaaru abbaa biyyaa kan jedhu tokko maal si gargaaru sin jechaara keessaa baase. Maali yoonii warri na gargaaranii kun olaas jala guutan ijoolleen sun dhugaa rabbi. Barbaadu jechuudha. Ilmoo hiyyeessaan tuqinaatti tokko immoo as jala. Isaan hin ajjeesisu hiriyyaa kootii beeki. Hiriyyaa kootii akkattiin reebsisu anatu beeka. Akkattiin miidiyaa irratti dhiifama jilbeeffattee akka isheenitti dhiifama na gaafattu
hangoosisu anadha sii galee malee sicha akka xalaataa minaamin akka saba biraa minaaminii miti sii galee ani hingoosisu anatu beeku akka isheen duututti akka isheen caccabdutti osoo hin taane nan beekan ani hingoosisu. Okay, ati maal tokko kommentiidhaan ati fira Biraanuu Juulaadha siin jedhe. Geetaachoo sabba dhiisaa isa kana qoosaa keessa dhiisaa ijoollee ilaa walumaa galatti maal beektu solee agartanitti yoo ta'e warri poolisotaallee baay'ee jaallatu. Isuma dhuguma haarinee irra hundi keenya jechuudha. Gurbattii kana amma yoo dhaqanii funyaan ishee keetti qaban. Yooni viidiyoo geemii ee'uudha poolisiimti wattaaddarootumti 5-7 bakka tokkotti walitti warri hojjetan amma gara 20 ol ta'u garuu ani viidiyoo geemii fi beeksisanii geemii irratti beeksisanii uffata isaanii uffatanii keeppi isaanii uffatanii jaalala akkasiis waaquma sii kenna bakka wanti gootu hin jiru sii galee kanaafiyyuu isaanumatu immoo jedhe irreebna udduushee garafna suuta inni obbo Dogoggoraa jaallachuu danda'a utuun beekiini jaalala keessa seenuu danda'a kanaafiyyuu takkaa ilaalu taanaan immoo ani isa dhabuu jaan barbaannee fi haa fudhatu anatu jedhe sinii galee. Dhimma maatti immoo inni dhugu inni deeme maqaa kun balleessaadha. Elaa, guys, dhaggeeffadhaa. Walumaa galatti sooretti dhiisteettaaf. No. Isheen jaallateetti. Isan beeku. No, alaa amman akka yaada ishee irraa ilaalutti isheen siinsi barbaadde ammayyuu. Sii galee.